Yuyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Gallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Nama seete inni bofadha yeroo jedhan dhageessanii beektu akkamitti amala namaa bifaan wal fakkeessanii bofti lafarra loo'a namni ol jedhee miillaan dhaabbatee deema arrabni bofaa summii baata arrabni namaa garuu hancufa yookiin immoo bishaanuma baata isheen yookiin immoo inni bofadha kan jedhamu dhageessanii beektu yoo ta'e hiiktisaa kan hin beekneef lafarra deemaa yookiin immoo deemtii arrabni ishee immoo summiidhaa nama hiddaa akka jedhuuti. Jecha kana yeroo hedduu hawaasni keenya kan fayyadamu nama yeroo hedduu hin dubbanne gaafa dubbate garuu arrabni isaa foon fakkaatu kuni lafee ta'ee nama cabsaa akka jedhamuuti. Hiriyaawwan jaalalaan turtii waggaa 4 ol waliin dabarsanitu ture. Jalqaba kan wal baran karaa intala ishee dubaraa hiriyaa ishee dubartii taate tokkooti. Waliin barnoota baratu walirraa addan ba'anii maarree amalli dhiira tokko abbaa jaallatu kallacha itti machuu dhiisee xalayaadhaan yookiin immoo hiriyaa namni suni waliin deemu barbaadee maaloo nama kana jaalladheen jiraa naaf gaafadhu jedhee gaafatata mitiire jaalalleen ishee kunis jalqaba karaa hiriyaa ishee kanaa deemee maaloo guyyaa ijaan isheen argerraan kaasee lapheen koo isheef booji'ameeraa naaf gaafadhu jedhee hiriyaa ishee gaafata. Yeroo kana isheenis tolee jettee haa ta'uutii garuu namni kuni bareedaa simboo kan qabu kan isheellee otoo ta'ee kan itti tolu ta'uu yaaduun otoo hiriyaa ishee deemtee nama kanaaf hin gaafatiin eeyyeen si gaafadheeraa haa ta'uutii garuu lakkii jaalalleen qaba jettee deebistiifi yeroo kanatti gurbaan kun haala ittiin ani argachuu ni danda'u lakkoofsa bilbilaa ishee naaf kennii jedhee gaafataanii yeroo kanatti isheen lakkii eeyyama abbaasaa malee lakkoofsa bilbilaasaa namaaf hin kennu ishee gaafadheen kenniif yoo jette siif hin kennaa jettee deebistiifi maarree guyyaa biraas wal arganii jaalalli isa muddee waan na jiruuf naaf gaafattee waa'ee lakkoofsa bilbilaa ishee jedhee gaafataanii yeroo kanatti isheenis sobdee eeyyeen gaafadheeraa haa ta'uutii garuu lakkoofsa bilbilaa kiyya eenyuufiyyuu hin kenniin jettee jettee deebistiifi maarree dargaggeessi kuni baay'ee aaruun guyyaa guyyaatiin tooftaa gara biraa yaaluu barbaaduu eegalee dubbiin dubara kanaa anaaf dhumuu kan danda'u karuma hiriyaa isheeti jechuun si'a sadaffaafis ishee bira dhaquun guyyaa tokkoof jecha tokko qofa akkan itti naasa'uuf naaf eeyyamsiisii jedhee gaafataanii yeroo kanatti hiriyaa ishee kun maalii siif hin galumoo dubartiin takkaa sin barbaadu jettee jennaan yoomiyyuu taanaan sin barbaaddu dubartoonni immoo baay'ee jiru isheen nama ishee jaallatu qabdi ati dubartii gara biraa laaluuf ija hin qabduuyii gara koo yeroo dhuftu lamuu lammataa waa'ee ishee natti hin kaasiinii jettee isatti dubbatti eega kanaanis hiriyaa isheerraas abdii kutee kanaan gara daree barnoota ishee deemuun guyyaa tokko balbala rukutee barsiisaa jiru waamsifatee abaluun barbaadaa jedhee gaafata mucayyoo ishee jaallatuutiin jechuudha. Barsiisaanis waamee fi mucayyoon dubaraa gadi baate yeroo kanannis maalii guyyaa tokkoof illee carraa yoonaaf laattee akkan si faana haasa'uu fi jedhee jilbatti kufee kadhataanii yeroo kana isheef inni isheetti dhiyaachuunsaa haaraa waan na ta'eef yoom na gaafattee jennaan si waliin haasa'uu dideen beekaa ati kan barbaaddu hiriyaa kiyya mitii jettee deebistiifi yeroo kanannis lakkii ani kan hin barbaadu hiriyaa kee mitii siitiinii jalqaba xalayaan barreessee hin nadiddee lammaffaa sadaffaa siyaaleen ati nadinnaan hiriyaan kee lamuu lammataa waa'ee ishee natti hin kaasinnaan jettee jennaan har'a daree barnootaa keen dhufee maaloo
sin jaalladhaa bara jireenya koo guutuu si waliin jiraachuun barbaadaa jedhee gaafataanii yeroo kana isheenis haala inni dubbatee ishee kadhachaa jiru qalbii ishee booji'ee dhiirri bifa kanaan dhiifamas waliin haasa'uuf kadhatas gaggeessee fi hin beeku yeroo kana isheenis amma barnootarra waan hin jiruuf guyyaa biraan sittaasaa jetteenii walirraa adda bahanii hiriyaa ishee bira deemuunis abaluun akkana naan jedhee jennaan maaliif narraa deebistee jettee gaafattiini yeroo kana hiriyaan ishee inni amalli isaa badaadhaa siif hin ta'u kana dura si'a hedduu waan akkanaaf na kadhatee ani dinnaan amma immoo gara keetti darbee kanaaf lammataa nutti hin haasa'iin jedheen ofirraa ari'ee jettee deebisteefi kan hiriyaa ishee moo kan gurbaa kana haa amantu booddee irratti garuu jaalalli dhiibee waan keessa ba'uuf gurbaa kanaaf tole jettee jaalallee waliin ta'anii jaalalli qulqulluu gaafa ta'e akkam akka namatti tolu akkam akka nama boqochiisu ni beektu mitiree laphee qulqulluudhaan isa jaallatte innis laphee qulqulluudhaan ishee jaallate haa ta'uutii garuu hiriyaan isaanii gidduu isaanii jirtu kuni akka bofaa lafarra deemtee lamaan isaanii yeroo yerootiin hiddite isheedhaan gurbaan kuni siif hin ta'u jettiini isaan immoo intalli kuni siif hin taatu jettiini waliin ta'anii haasoo isaanii gidduutti kolfa gammachuu wal hammachuu wal dhungachuu gidduu isaanii jira yoo ta'e hiriyaan isaanii ka'aa hin deemna jettee gidduutti isaan kuttee miira isaanii balleessiti ofii jaalallee yookiin immoo hiriyaa gara biraa qabachuudhaaf dargaggeessa kanaaf jaalalli of keessaa qabdu guyyaa guyyaadhaan dabalaa boba'aa dhufe kanaanis keessa isheetti hiriyaa ishee waliin barattu waggoota hedduudhaaf waliin turte baay'ee jibbite isheen nama dhiitoo jirtu dhiirri ani barbaadu yookiin immoo jaallachuu danda'u gonkumaa nan gaafatu nan jaallatu jettee halkaniif guyyaa gubatte bareedinni simboon kennaa rabbiiti mitire hiriyaan ishee baay'ee bareedduudha isheen illee bareedduudha haa ta'uutii garuu bareedinni namni hundi barbaaduu fi bareedinni namni muraasa barbaadu garaa kana qofaa otoo hin taane hiriyaan ishee itti inaaftu kuni amalas qabdi gara bal'eettiidha kanaan otoo jiranii jaalalleewwan lamaan hariiroon jaalalaa isaanii itti fufee fi gaa'ela ni dhaabbannaa jedhanii murteessanii si malee jiraachuun naaf hin danda'amu yoo jedhame akka waliif wal malee jiraachuun hin danda'amne jireenya keessatti mirkaneeffatame kan itti ce'amu gaa'eladha hidhaa qubaa fi onneen bara baraa walitti hidhamu waaqaan eebbifamanii tokko ta'anii ilmaan argatan horatanii waliin jiraachuudha maarree isaanis kana yaadanii hawwanii jaarsa gara maatii warra intalaatti ergamee maatiin warra intalaas fudhatee fi guyyaan gaa'elaa murame gaa'elli yookiin immoo cidhi gaafa gaggeeffamu warri intalaas warri gurbaas waan godhanii beektu hundumtuu guutee qophaa'eera kan qalamu qalamuuf kan naqamu naqamee ollaan firri irratti wal gargaaree guyyaa gaa'elaa eegaa jira haa ta'uutii garuu guyyaan gaa'elaa gahee guyyaa lamni qofa yeroo hafu hiriyaan isheen inaaftu kuni hiriyaa ishee bira deemuun dhimmaaf sin barbaadaa jettee gaafatti yeroo kana isheenis maatii waliin jirturraa adda baatee har'a immoo qofaatti dhimma kamiif na barbaadda jettee hiriyaa ishee waliin deemte egaa kana dura si'a hedduu irra deddeebiseen waa'ee ati nama amma itti heerumuuf kaateettu sitti mee si gorsee dadhabeeraa har'a gaa'ela kee dhaabbachuuf guyyaa lamatu si hafee dhugaa kana immoo otoo ati hin argiin gaa'ela kanatti akka ati seentu hin barbaadu jechuun suuraa akka ajaa'ibaatti jaalalleen ishee dubartii gara biraa waliin kan ciisu fakkeessitee mucayyoo kanatti argisiiste yeroo kanatti dubartiin gaa'ela ishee dhaabbachuuf guyyaan lamni ishee hafee misirroo taatee of qopheessaa jirtu wanta argite dhugaatti fakkaatee jaalallee isheerraas otoo hin mirkaneeffatiin aarii fi naasuudhaan manaa baatee baddee gaafa guyyaa cidhaa maatiin waa hunda qopheessanii haa ta'uutii garuu cidha kanaaf sababa kan taate intala isaanii of biraatii dhabanii gaa'elli sunis otoo hin gaggeeffamiin hafee abbaan manaan sababa hin beeknetti guyyaan gammachuusaa gaddatti jijjiirame maarree jaalalaa kana adda baasuuf dhama'aa kan turte hiriyyaan kun dargaggeessa jaalalleesaa guyyaa cidhasaa dhabe akkuma isheetiin goyyomsite ani dura dhiisi jedhee sin kadhanne isheen namummaa gara biraa qabdi sanammoo si'a hedduu siif mirkaneessee jennaan na amanuu diddee jettee sobdee amala
hiriyyaan ishee hin qabne akkuma hiriyaa isheetiin suuraa edit gootee gargar baaste isaanillee amansiisuuf suuraa edit gootee kunoo jaalalleen ishee isa kanadha. Duraan kaayyoon ishee si waliin hanga haala mijeeffattutti qofa turuu ture. Amma garuu jaalalleen ishee hin ta'u jedhee waan dideef gaa'ela keessan adda kuttee isa bira deemtee jettee amansiiste. Innis dhugaa jiru mirkaneeffachuuf otoo yaaliin otuu jaallatuunii otuu mararfatuu jaalalleen koo na heddite jechaa keessa isaatti aaraa jiraachuu jalqabe. Kanaanis hiriyyaan summiin kun kaayyoon ishee dargaggeessa kana kan ishee godhachuudha mitiire itti dabartee kan ishee godhatte haaloo keessa isa galchuun gaa'ilas yeroo gabaabaa keessatti ishee waliin akka inni dhaabbatu goote. Yaadni ishee milkaa'ee fi mitiire jaalallee hiriyyaa isheetti heerumtee gaa'ela dhaabbatte. Haa ta'uutii garuu gaa'elli kun kan dhaabbate inaaffaa hiriyyaa sobduu fi ilaalcha eenyutu eenyu gadii jaalalleen dhiiraa qabuun boqonnaa argachuuf mitiire gaa'elli suni jaalalaan waan hin dhaabbanneef wal fudhanii waliin jiraachuu kan danda'an baatii 4 qofaadha. Baatii 4tti gaa'elli isaanii adda qoodame. Sanuu yeroo adda ba'an hiriyyaan isheen gargar baaste kuni daa'ima gadameessa isheetti baatti. Jaalalli bakka hin jirretti immoo uumamuun dhalachuun daa'imaas faayidaan qabu inumaa ba'aa gaa'ela sanaa ta'a. Haa ta'uutii garuu dubartiin naasuudhaan guyyaan lamni hafee sababa hiriyyaa isheetti gaa'ela ishee dhiistee deemte gara biyya biraa deemuun hojii garagaraa hojjechuun yaadni sammuu ishee kufaatii ishee mudatetti akka hin qabamneef bitaa mirga jetti. Gara biyya isheettis otoo hin deebi'in jaalallee ishee wal dhiisanis haalarra jiru otoo hin gaafatiin waggaan 7 guute. Bifa kanaan otoo jiraattuu guyyaa tokko dubartiin biyya ishee taate tokko carraa hojii gara biyya dubartiin kun jirtu deemtee ni argatti. Namni biyyaa gara biyyaatti biyya ormaa yoo deeme wal barbaada mitiire maarree isheenis nama biyya kooti jettee yeroof bira turti. Kanaanis otoo hin heerumiin of jibbitee waan jiraattuuf maaliif hin heerumtuu jettee dubartiin biyya ishee sun ni gaafatti. Yeroo kana isheenis akka ittiin jaalala isaa dagadhu nan dhabee nan wallaalee keessi koo isarraa amantii dhabnaan nama gara biraaf amantii godhachuu dadhabee jettee deebistee fi yeroo kana keessummaan biyya ishees maalii innuu fuudhee hiikee atis hin heerumtuu jettee yeroo gaafattu eenyuun fuudhee yoon fuudhee maaliif immoo hiikee jettee gaaffii 3 wal irratti battala gaafatte. Yeroo kanatti keessummaan dhufte kuni waliif isaan hiriyyaa ta'uu beekuu baattus mallattoodhaan maqaa hiriyyaa isheetti himtee wal fuudhanii yeroo gabaabaa keessatti akka walii kan amma immoo innis akkanuma jireenyas ofis jibbee akka jiraatutti himte. Yeroo kanatti gara maatii isheetti bilbiluun bilbila jaalallee ishee duraanii barbaachiste. Barbaadanii kennanii fi argattee bilbiltee fi sagalee yeroo dheeraaf dhaga'uu barbaadu ture. Otuu hollattuu bilbiltee fi naasuu keessa nagaa erga gaafatee booda ati gonkumaa ana biratti dhiira gara biraa ni deemta jedheen shakkeen beekuu dubbiin kee afaan kee hundumtuu dhugaa fakkaataa diraamaa anaa fi jireenya kootti taphattee jedheettaa sa'a. Yeroo kana isheenis naatee maal jechaa jirtaa simitii jireenya kootti kan taphate otoo nani abdiidhaan si amaneen si eeggachaa jiraachaa jiru anarratti ati dhuguma ni deemta jedheen shakkeen beekuu jedhanii haasoo jalqaba komii isaanii saniin wal arrabsuun booddee immoo eenyu kana siin jedhee yeroo wal jedhan hiriyaa ishee haadha manaasaa baatii 4 ta'uu yeroo hubatanitti deebisanii walitti bu'anii innis ni kakate isheenis ni kakatte. Kanaan booddee haalarra jiran wal gaafatanii suuta walii galaa dhufanii booddee jaalalli waggaa 7 gargar ba'ame sababa keessummaa kanaan walitti deebi'anii gaa'ela isaanii dhaabbatanii summiin gaa'ela kana gidduu seenes baduuf waggaa dheeraa fudhatus booddee irratti galuu hin oollee fi gaa'elli jaalalli namoota summii akkanaatiin diigame 1-2 miti. Nutis kanarraa barannuun dhaamsa kiyyaa.
Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa kanarraatii waa akka hubattan waa akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee nu jajjabeessaa jechuun qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa.